obsi galaa jiruuti. Kan karoorsite miti kan Rabbi jedhe ta'a. Bakka garaan hanqattus of jibbuuneessaa ta'a. Hiree qaata barraa'eef sammuu koo maafan jeeqa. Bakka carraan koo jiru yoomiyyuu numan dhaqa. Qormaatni si mudatu biyya lafaa kanatti, hunduu hojii Rabbiiti obsi yeroo sanatti. Murteessaa hin didanu hin yaalin ofiin ooduu, tole jedhii fudhadhu carraa Rabbiin siif qoodu. Hiree keessin dhabsiisu kan ormaa siin kennuuti. Hundumaa Rabbitti obsi galaa jiruuti. This sound is fayyaan keessan jireenya afiyaan ibaadaan soomanni maal fakkaatanii miskiina wallahi soomanni namni akka kiyyatti soomanni daddafee nu biraa deeme jettan kamanti jiran naa barreessaa isiniin jira wallahi soomanni baranaa subhaanallah annama waan torbee takka soomni natti hin fakkaanne osumaa fi bukutee jechuudha nurra dabre waan akkasiiti kabajamtoota daawwattoota kiyya wallahi dhaziin waan akkasiiti. Amma immoo yaada biraa yaada isinii qabadhee dhufe jechuudha. Wanni yaadni biraa kan isinii qabadhee dhufe waa'ee abdiitii fi waa'ee magartuuti jechuudha. Wallahi waa'een abdiitii fi waa'ee magartuu waan guddaa ta'uuf deema. Nama gaddisiisaa, namatti ulfaataa, nama rifachiisa jechuudha. Kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya wallahi magartuun hillikanyaa jedhan nama yoo hillikii takka qabate buliyan kiyya duubatti as deebi'uu miti. Yaa Rabbi kiyya du'aayina haa gootanii barbaadee isinitti dhufe. يا ربي هي ما قلت لنا قليلتي يا الله إن شاء الله ربي سيها قليلتي سنجرا والله متوان دنوانا كبلا ما لي سيري أنا اللي دراني بيتو أم غرو هم ده جاتي جي سنجلا برتة سي ولي صاحبة أكسي سنجرا مي ربي قليلتي إن شاء الله يوم ما تجرب هو الفريق يو بقى تاتي وكي ربي نجرا ماني وها قود نبيه ومسي ولي قود سنجرا وأنا كسيتي والله يدونا ما قد سيسا والنسان كنا ما جري سنيه ما كبرتم تطافي دعوته تبي يا ده كيس سيني فرا مير ربي بلاغي عمر جلاي ربي سياباسو نانجرا هدي والله واني سين تنقل دلائي سون تكنا نجرب متشيف ناس نانجرا مثال فدي أنا ما تابي يدي والله على سبونتو مثال فدي سنانجرا سبونتو سايبتيا مثال فدي جان أبود دبيس نانجرا والله ساوا مسير فيجو واي سنرتي أنا بزين ولله سينيو أنت تبديني لولتي maal sigee fillee gari yaada sabboontu dee gari kaahayyeesii waliin natemi kaahayyeesii waliin maali na godhi kaayettee lolte akkasii obboleeyyan kiyya waliin yuutuuba darbu jirtu jechuun mucayyoo sanii firaa isin fira kiyyaa intala biraa hiyyaatee akkuma isin beekan jechuudha. Mucayyoo sana amma hillikii seentee jirti hillikii seente kanaan dheengadde kunoo ammoo dhibeen ani argu haala sabboontu deezala qabattee jechuudha naaftaa qabattee. كبريت قرع برك قبتي كاتي من على سبونتو دايتي على سبونتو سداكسا تورتي جراني نايمني والله العظيم هدوتك كان فدي جرا وني سنو مو جو وان هين غود جتسن نور رادي بودي نمل بودي تلي بيكوتي هدوتك كو كبجنتو دافي داوتو دي هدوتك كان راري فدي نانغام مچيفني چوان سين غوتسن ايس ليو جن انا لي مشاكل هو بيرانا رتي بودي مالي والله وان الرادي تكيسن فدتي ناونا دي بودي كبجنتو دافي داوتو دي يدو اينا غداي سنجلا هر اوسو سين نما با انا كاغو دوداتي او كي وان تكورا تجيسي دوداتي بودي ديمي اني لي سيما وجين ركو سينه چودا والله لازم هدوتك غدكي سانجرا وبليان كي قالي وان ايمان اورومو du'aayina godhaa isinin jedhamu cootanallee koomenti jalatti barreessaa fi gorsaa yookaan kan taate isinin jedha isinillee intala Oromoo takka wallahi mucayyoon hillikoitu waan qabattisan hillikiisan noo ba'ee jetti malee amma isin yoo isin fakkaatu yookiin waan isin dhiira dhabdee yookiin abdii jaalattee akkanatti isin abdiif akkana godhataa jirtu isin fakkaatu danda'e isin garuu hillikima haadha sabboontuutiif hillikima sabboontuu deemu jirti malee والله وجالل لنا تنفكرنا كيسي جل ديمي سي كده تيجوا هدولا قالوا ما والله ونسوم جالله نتنفكرنا ربي كيري عبود على كل حال إن شاء الله يسين أما اللي كي بجرب كسي تسي عرف سني وانا أربعين سنتيني تليفون يسيله فورني تجاب سني إيه كم تليفونك يجاب سيتاني سوامني تليفونك يجاب مالي أبدي كنا فيديو جالله ديو منقل فديو هركي كسجرا جتّي جو إسين عارين إسيا متتنا رأوكات يكمل تنجنه هند دفرما أنا عبدي هرلبو في تلة يسوع في ديو جورا أنا عبدي سبونتو بكتكتي وفي وانا في النينة جاز في النينة كسب بكتكتي وفجوا إسان ليه جوبي وفي ليه جوبي من هم بعدين ليه جوبي
ani kun video jeti ya laale argee jechuudha wallahi asfararra addaa kana haadha sabboontu lubbuu itti fiddee jechuudha fuutee bishaan nama guddaa nama hagana ga'u kana jechuudha oon bassanii wallahi waan jiruun illee wallaalee kabajamtootaa fi daawwattoota kiyyaarra nama hagana ga'u kanaa miti har'a ilma ofii dhalayyuu yeroo ammaatti namni hin danda'u ni beektanii jechuudha akka godhuu wallaalee akka itti qabadhuu wallaalee jechuudha rabbiin haa qajeelchu inshallah nama rabbii jallise rabbuma qajeelcha jechuudha waan kanallee keessaa bahii dubbii kanallee dhiisii jedheenillee abdiillee jalaa fi jedheeni na diddee hin dadhabee kanaaf ammoo kabajamtootaa fi kabajamtootaa fi daawwattoota kiyyaa dhiifama wajjii sa'aadaa ati gizee marakkoo gizee cinqii qofa nutti dhuftaa naanillee hin jedhina jechuudha namni ofii kun gizee rakkatee walii yaada wal jijjiiraa yookiin yaada isin komentii jalannaa barreessan san yaada bareedaa yoo argadhe jedheetiin rakkooti hunda isinitti himaa jechuudha kabajamtootaa fi daawwattoota kiyyaa dhiifamallee nurraa ta'a. Akkasii inshallah mucoo tana du'aa naa godhaa fi waytiin tunillee ramadaana dhumaati wayita silaa namni waliin mashaakala godhuumti ramadaanni kurnaffaa hanga buudaa hafte tana jechuudha ramadaanni guyyaa 8 muumaatti hafe akkasii inshallah rabbiin inshallah nama khayrii keessa dalagatee milkaa'u rabbi nu haa godhu malee silaa nama sharrii yookaan waan babbadaa dalagee wanni babbadaan kun akkasii kabajamtootaa fi daawwattoota kiyyaa qajeeluma rabbiin isii haa kennu du'aayii godhaa fi isinillee gorsaa isiniin jedha namni buleeyyan akkanaa mumkin ana qofa osoo hin ta'in isinillee qabaachuu maltanii namni tokko ka'anii inaadaaf jechuun qalbuu fi baasu jira namni tokko ammoo ka sabrii qabaatee duubatti rabbii fi sodaatee waan sanirraa deebi'utu jira wallaahi alazim ani hin beekne mee dubbii mashaakila guddaa deemaa jira mashaakila xiqqaan deemaa hin jiru rabbi khayrii haa godhu isiniin jedha amma sanii miti mucoon tun daa'imaa sabboon tun waan takkan beektu yaadan qabdu jechuudha ilmoo daa'ima ilmoo biyya kana dhalatte homa takka yaadni isiin wanni isiin qabdu jirtu osoo dingata kararratti itti dhuftee mucoo kana dhooytee akka malee gootee yaa rabbi akkam tayaa ka jedhu qofatu wallaahi natti dhagahame kabajamtootaa fi daawwattoota biyya kanon na xinqaa jira mee wallaahi rabbiin halli isinii haa godhu jedhaa du'aayi naa godhaa isiniin jedha wallaahi na wallaachistee jirti wanni isii wanni mucoo tanaa magartuu rabbi isii haa qajeelchu jedhaani osoo arraban taane mee rabbi isii haa qajeeluma isaa rabbiin abbaa ofii fedhe rabbiin ni qajeelchaa du'aayii godhaa fi du'aayii kadhadhaa fi isiniin jedha kabajamtootaa fi daawwattoota kee namni hundi keessamuu kan nama badaa wajjin dhalachuun ooltanii wanni ofirraa maal jettee oromoon haga fedhayyuu ajaa'ief harka ofii kana muranii ofirraa hin darbanii jedha eessa geessaa eessa fidaa burullee ammoo osoo isiin rakkoo takka nama tokko irra geessu taate anuma jechuudha isaan nama hundi duratti dursanii qabatan tokkoffaan gaafuma isiin jaartii hajjii tanaa wajjii waan akkanaa eegaltee jaartiin hajjii anatu akka abdiin harka keetitti deebi'u godhaa anatu abdiin akka akkana ta'u godhaa anatu maaliif san yoo waan rabbii namatti hin godhin subhaanallahi wallaahi alazim waan rabbiin tokkochi namatti hin godhin namni ilmi namaa uummata akka nama godhuu hin danda'u yoo rabbiin karaa isiitti qajeelche rabbi haa qajeelchuu fi yoo rabbiin karaa isiitti illee hin qajeelchin abbaa jallisee rabbii qajeelchaa wanni takka wanni yookiin siiriin maali waan namni haasa'u kana wanni namni nama godhuu danda'u takka hin jirtu siiriin rabbiin hin taane namni rabbii ofiitti amane anamumaafu akka nama tokkootti illee jechuudha amsaan isinii godha buleeyyan kiyya warroonni waan akka siirii waan akka maalii ofirraa shakkitan jechuu wallaahi hayya isin tawakkaltu alallaahi qabdanii haala qalbiin teessan qulqullummaa qabduun haala waan san gizee agartan isin irraa rifachuu baattanii bismillahir rahmanir rahim jettanii quraana rabbiitti qaraatanii waan san fuutanii homa takka isin godhuu hin danda'u. Siirii jechuun waan shayxaanaa fi namni dalagu jechuudha. Waan shayxaanaa fi namni dalagu rabbul aalamiin hin dadhabu. Gizee ati sarara tokko jomsattee maqaa rabbiitiin bismillah jettee waan san fuute wanni takka wanni sitti ta'a takka hin jirtu jechuudha. Wallahi viidiyoo kanas waraabullee hin barbaanne bas nan gammachiisne garuu ammoo kan waan dirqama natti ta'eef jechuudha kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya waan dirqama natti ta'eef jecha viidiyoo kana waraabee jechuudha. Viidiyoo kana yoo agartan taate like share subscribe gochuun na bira dhaabbadhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii isiniin jedha. Akkasii inshallah share like naa godhaa subscribe naa godhaa isiniin jedha nan irraa fatinaa daawwattoota kiyyaa sana mashquula yeroo viidiyoolee amma deemee waraabuu hin qabu dalaga irratti mashquula isiniin jedha. Akkasii kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya dubbiin abjuudha magartuu ma'ana dubbiin magartuu fi abdii hedduu nama rifachiisti hedduu nama gaddisiisti san keessatti haati sabboontu tun nama guddaadha haadha nama isii tana dhaluu danda'u jechuudha. Haadha samboontu tana bishaan fuutee akkasii fuula isii irratti faash gootee gizee isiin nayixoo sana inni waan burcuqqoo sana iddoo gadhiistee adaa isiin burcuqqoo itti gadi dhiisnee bishaanuma itti nayixee jechuudha. Wallaahi anuu humna xiyyaa olii wanni godhu hin jirtu obboleeyyan kiyyaa waakkachuu hin dandeettu firummaa sana dhiitee ofirraa hin baastu obboleeyyan kiyya. Kanaaf rabbiin isii haa qajeelchu jedhaa du'aayi naa godhaa isiniin jedhaa dhaamsi kiyya kaniin har'aa kan isin dhaabbadhu kan rabbiin borulee jazaa isinii kafalu.
dhaamsi kiyyaa mucayyoo matanaa duraa inaa godhaa rabbi isii haa qaljeelchuu inaadatan taate isiin amma waan takka murteeffattee deemaa jirti. An takkaa lubbuun tiyya baduu takkaa lubbuun abdii baduu takkaa lubbuun sabboontuu baduu murtiin isii murteeffattee deemaa jirtu kanuma isiniin jechuu barbaadeeti. Kanaaf ammoo kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya halliin ta'a akkanaati waan akkanaattu jira jettanii yoo isin halliin haa gootan wallahi halli san inshaallah rabbi irra na qarqaaraa halli san ittiin deemaa namni kun mataa ofii kana tokkichaan adda yoo yaade uummata akka buusuu hin danda'u jedheetiin viidiyoo kana waraabee wanni inni buusuu danda'u hin jirtu garuu ammoo namaa wajjin yoo addaan qoodate namni tokko yaada bareedaa fidaa tokko yaada badaa fidaa tokko yaada gaarii sii fidaa saniifiin kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya akka viidiyoo kana isinii waraabuu kanatu na godhe kanaaf inshaallah abdiin qaba inshaallah akka isinillee nu jajjabeessitanii isiniin jedha kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya waan akkasiiti yaada guddaa keessa na galchee wallaahi laziim kala gizeen viidiyoo kana laale irraa viidiyoo san laale irraa mataan kee kun nan dalaguwaati sabbootu illee narra dawwaltee illee natti illee himattee jirti namni kun nama keetti sa'aadaa kun waan akkana dalagu jirti nurraa qabadhu nurraa qabii nuti abdiillee hin barbaannu abdiillee nurraa haa hafu naan jettee ati sabboontu waan isinirraallee hafee hafuu baatee illee ani mucayyoo inshaallah hin danda'e yoo danda'e isinirraa hin qaba uummata akka rakkoon hin jiru jedheeni anamma haadha sabboontuutuuf illee miti. Wallahi daa'imuma saniifin sodaadhee jechuudha. Sabboontu sanamma osoo karaa isiin deemtuu mucayyoon tunni barattii mana barumsaa deemtii osoo isiin karaa deemtuu osoo itti dhuftee akka malee goote osoo isiin nama inaadhaan deemu nama inaaffaan deemu ni beektanii dhuftee inta mucayyoo daa'ima tan akka malee goote hedduu nama seenessaa jechuu barbaadeeti. Waan akkasiiti kabajamtootaa fi daawwattoota kiyyaa kaan kaashaa Allahu koomentii jalannaa barreessaa yaada keessan isiniin jedha akka isin abdii qabaa wallahi dhibbaan dhibbatti akka isin na bira dhaabbattan akka isin yaada gaarii naa gumaachitan abdiin qabaa isiniin jedha. Hanga numa sagantaa kiyyaa waan na wajjin tursaniif ulfaadhaa galatoomaa kabajamaa isiniin jedha. Naajiraadhaa isiniin jedha inshaallah rabbiin warra walirraa milkaa'u inshaallah warra ramadaana kana rabbiin nagiyaa waliin hiikaa jala geennee jirra ramadaanni baranaa hedduu takka jarjare inshaallah warra waliin hiikee gammachuu idaalee rabbii waliin argu rabbi namaa taasisuu isiniin jedha warra ammootu isa keessatti ammoo khayrii dalagatee khayrii sanillee irraa milkaa'u rabbi namaa taasisuu isiniin jedha kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya rabbii yaadaa muraada keessan isinii haa guutu bakka jirtanitti jaalatti jeta onni irraa burqite hoo jettee isin bira naa haa qubattu isiniin jecha assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu hedduu kanaa galatooma naa ulfaadhaa isiniin jedha.